Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin Anneemaa Umari. Durataa itti aanaan Kaafaa'oo Jawaar Mohammad qaamni kamuu hidhannoo akka hiikkatu osoo hin taane dhukaasa dhaabee marii haqa qabeessa akka gaggeessuuf waamicha taasisaa jirraa jee. Jawaar Mohammad kana kan jee imala galatoomaatiin marii dhalattoota Oromoo waliin Noorweey Oslootti mari'ate irrattidha. Muhammad Fantaalee gabaasaa dabalataa karmaan gaditti dhiyeessa. Imalli galatoomaa ardii Awurooppaatti taasifamaa jiru gara goolabbiitti deemaa jira. Durataa itti aanaa fi hoogganaan hariiroo alaa Kaafaa'oo Jawaar Mohammad imala isaa Awurooppaa xumuruuf jedhu kanaan Noorweey Oslootti dhalattoota Oromoo waliin kaleessa mari'ate. Hirmaattonni waltajjichaa haala siyaasa Oromiyaa fi yaada Jawaar Mohammad irratti gaaffilee qaban ifaan kan gaafatan yoo ta'u, Jawaaris deebii bal'aa kennee jira. Jawaar Mohammad walabummaa Oromiyaa ilaalchisuun gaaffii gaafatame. Jawaar deebii wayita kennutti Oromoof biyya walaba ijaarrachuun yoo barbaachises Itoophiyaa jirturraa adda ba'uu isaaf wayya malee biyya diigamte keessaa biyya haaraa ijaaruun balaa qabaachuu akka danda'u hime. Mataa jirutti sabbata maran. Itoophiyaa jirtu sanirraa adda baane yoo kabaanu taates. Itoophiyaa akka isaatti yoo fudhattan naannoleen amma jiru kun lakkuu garaa isii keessa jirtu. Baanee jibicha taana'uu warri jedhee yaadu. Saani kun amma duunaa wajji du'aa kana beekuu barbaachisa. Kana sirriitti walitti himuun barbaachisa. Maaliif irra diddibnaan boru qubaa walitti qabu dhoofiti. Kan ani jedhem waraanni haa dhaabbatudha malee waboon haa hiikkatu miti kan jiru Jawaar. Qaamoleen biyyattii keessatti hidhatanii lolaa jiran martuu lola dhaabanii mariidhaan rakkoo fi furachuutu gama lamaanifuu bu'aa qabaa jedhama. Oromoof wantoota bu'uuraa saditu barbaachisaa jedha Jawaar. Ani waraanii hiikkachuu qaban jedhu. Ani humni Tigraayis jiru, Oromiyaan jiru, Beenishaangul Gumuuzis jiru, humna Finfinnee jiru wajjin. Humna Finfinnee jiru wajjin dirdirii keessaa seenudha. Dhagaa. Niisa harka niisa. Humna hiikan yoo jeen hiikkatu hin jiru wara. Maaliif dhaloota mataa diitiin malee namaan hin masa kam ijaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu kan ijoollee teenya ijoollee mukarre awuraa jirti. Eenyummaa ofii kabachiifatee biyya isaa keessa bilisummaan jiraachuu leeccalloo qabutti mirga guutuun dhimma bahee qabeenya horachuu fi mootummaa ofii isaan bulchu filatee jalatti buluudha. Wantoota bu'uuraa sadan kana mirkaneessuuf keessumattuu mootummaa ofiin itti amanan sagalee ofiitiin filachuuf tarkaanfiin jalqabaa lola dhaabanii mariitti seenuu akka ta'e ibsee jira. Sabni keenya xiqqaa guddaan waggaa 27 dabran alagaa jalatti dhumeera kan jedhu Jawaar. Haa ta'u malee waggaa 4 dabran keessatti dhumaatiin Oromoorra dhaqqabe kan waggaa 27 sanii ol akka ta'e dubbateeti jira. Bara uummanni keenya hanga waggoota 27 alagaa jalatti dhumerra waggoota 4 kana irra dhume akkasii miti. Maaliif namni garaa waliin jabaata obboleessatti? Biyyattiin osoon diigamin ariitiin suphuun akka Oromoof taatutti ijaaruun akka barbaachisus himee jira. Gaafii sadii qaba jedhu Oromoon. Gaafii eenyummaa qaba. Gaafii qabeenyaa qaba. Gaafii mootummaa ofii filateen buluu qaba. Kan artikuleet goonee kan itti aanu mootummaa ofii filateen yoo kan bulu taate saabichi irrallee dhaabachuu baatu jira mootummaan korrapshiniin dhiiftu Afrikatti irrata. Imalli galatoomaa biyyoota Awurooppaa keessatti taasifamaa jiru gara xumuraatti dhufuu isaa fi torban itti aanu gara Ameerikaatti fuulleffachuun isaatis ibsamee jira. Oduu keenya itti aanuun Koongiresiin Federaalaa Oromoo caasaalee isaa godinaalee Oromiyaa waggoota 2 jalaa laaffatanii turan deebisee haaromfachaa jiraachuu beeksise. Kaafaa'oon maxxansa guyyaa kaleessaa karaa marsariitii isaatiin baaseen caasaalee godinaa deebisee ijaaruun guyyaa kaleessaa godina Arsii magaalaa Asallaarraa eegalu beeksiseeti jira. Jilli Kaafaa'oo hooggantoota olaanoo obbo Xurunaa Gamtaa, obbo Sultaan Qaasimii fi obbo Gurmeessaa Ayyaanoo of keessaa qabu gumii kana irratti argameeti jira. Dameen Kaafaa'oo godina Arsii gumii waliigalaa lammaffaa godina guyyaa kaleessaa gaggeesseen gabaasaa erga caqasee booda bal'inaan irratti mari'achuun miseensota koree hojii raawwachiiftuu godinaa fi miseensota koree naamusaa fi to'annoo filateeti jira. Haala yeroo irratti ejjannoo
ejjennoo KFO fi karoora of duraa irratti bal'inaan mari'ate ibsa ejjennoo qabxii 5 of keessaa qabu baaseeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaatti humnoota mootummaa irratti injifannoo gonfachuu beeksise. Waboon humnoonni mootummaa hedduunis bakkeewwan garagaraatti fedhii isaatiin isaatti makamaa jiraachuu himeeti jira. Ammaas Muhammad Fantaalee dabalata qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhechi Cibraan madda walaabuu Buttaan Jeneraal Waaqoo guutuu fi Cibraan hambaa aanulee Buttaan Leenjisoo Diigaa Baalee fi Arsii bahaa keessa soosa'u waliin ta'uun tarkaanfii fudhatanii jiru. Godina Arsii aanaa shirkaa gandaa Leemuu fi Xiijoo keessatti humnoota mootummaa sakattaaf bobba'an irratti kaleessa tarkaanfii fudhatameen loltoonni mootummaa 25 ajjeefamuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Warreen ajjeefaman keessaa dabballoonni aanaa waraana mootummaa waliin bobba'anis akka keessatti argaman himeeti jira. Kana malees loltoonni mootummaa 40 caalan madaa'uu waraana bilisummaa Oromootu hime. Qawween diddamni hidhannoo guutuu waliin shugguxiin 2 fi mallaqnis booji'amuu ibsee jira. Poolisoonni 3 fi milishaan tokko immoo booji'amuu ergaan viidiyoo waraabameen ni mul'isa. Saatiin abdoo Waboon akkamitti yeroo booji'amtu otoo loltu moo nama meeqa si bira ajjeesanii si qaban argaa? Nama meeqa turmate? Baay'inaan saatoo keessa waan jirruuf addaan argaa hin jiru. Baasii banamee jennaan idduma tokko turreenya. Humna afraan iddoo tokko teennee meeshaa keenya lafa keenyee jirraan normaalii qaamni dhufnaan. Duu caalattanii booji'amtan? Bifuma wal fakkaatuun humnoonni mootummaa bakkeewwan garaagaraatti waraana bilisummaa Oromootiin booji'amaa jiraachuun ibsameera. Salaalee godina Shawaa Kaabaa aanaa Wucaaleettis milishoonni mootummaan bobbaasa meeshaa waraanaa waliin booji'amuu ragaaleen waraanaa mul'isanii jiru. Humnoota mootummaa waraana keessatti booji'amaniin ala loltoonni hedduunis fedhiidhaan gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa akka jiran waraana bilisummaa Oromootu beeksise. Lakkoofsi loltoota mootummaa waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraniin yeroo gara yerootti dabalaa akka jirus beeksisee jira. Kana malees waboon qabsaa'ota haaraa hedduuf leenjii loltummaa fi siyaasaa kennaa akka jiru tibba kanam himee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Haagalootti waraanni bilxiginnaa dararaa adda addaa uummata nagaa irratti raawwataa jiraachuun dhaga'ame. Ajjeechaa, hidhaa, reebichaa fi saamicha dabalatee dararaawwan garagaraatu nurratti raawwatamaa jiraattonni dabalata qabna. Maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jiruun Oromiyaa guutuu keessa bobbaafamee kan jiru waraanni bilxiginnaa tibbana godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Haagalootti uummata nagaa ajjeesuu, reebuu, qabeenya isaa saamuu fi jumlaadhaan hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni himani. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada kennan qabata waraana bilisummaa Oromoo gargaartan jedhuun waraanni mootummaa uummata nagaa manneen isaa gubuu fi qabeenya saamuu akkasumas ajjeechaa raawwachaa jiraachuu dubbatanii jiru. Humnoonni kunniin tibbana immoo hawaasa gandoota aanichaa 11 keessa jiraatan badii tokko malee jaarsaa fi daa'imman osoo hin jenne jumlaadhaan guuranii reebicha irratti raawwachuun hidhaa jiru jaani. Manneen hidhaa aanicha keessa jiran guutee manneen barnootaa fi iddoowwan birootti namoonni hidhamaa jiraachuus himaniiti jiru. Maatiin nama hidhame ilaaluuf dhaqan achumaan hafuu kan jaan jiraattonni haalli qabiinsa manneen hidhichaa akkaan hammaataa ta'uu himanii jiru. Dargaggoonni hedduun reebichi itti hammaachuu irraa kan ka'e qaamaa miidhamanii jiraachuu dubbatu. Maaliif ji'oota 3-4 waraanni bilisummaa Oromoo achi waan tureef yeroo ammaa immoo dirqamaaf bakka biraatti waan socho'eef uummata irra dararaa guddaa gahaa jira. Yeroo dura ji'a tokko keessa baay'inaan ajjeesaa turanii amma garuu ajjeechaan xiqqoo dhaabbateera. Garuu hawaasni dhaqanii ijoollee hidhaman kana dubbisan warra du'e wayya jechaa jiru. Maaliif kaan qaama hir'ateefaa jeciisadhani manta maariifaa keetti hidhu manni hidhaa kan jedhamu sun guutee jennaani jaarsoliin illee ijoolleen bakka kumaatamaan lakkaa'ama kan hidhaatti guuramee jiru gandoota 11 irraa jechuudha. Kana malees waraanni mootummaa duraan namoota hidhuun duubaa mana cabsee saamaa turuu eeranii guyyaa dheengaddaa fi kaleessaa garuu ganda keessa bobba'uun uummata irraa birrii sassaabaa jiraachuu ibsanii jiru. Dirqiidhaan amma immoo dirqiidhaan birrii funaanutti eegalameera jechuudha. Guyyaa dheengaddaa irraa kaasee dheengaddaa hanga guyyaa kaleessaatti ati akkas gooteetta ati waraana Oromoo bilisummaa Oromoo wajjiniin turtee nyaachisaa turtee egaa amma kanaan bittee birrii sangichaa kaffalii
kan jedhamudha jechuudha amma kan. Yeroo adda addaatti mootummaan neetwoorkii bilbilaa balleessaa waan jiruuf hawaasni rakkoo isaa ibsachuu hin dandeenye jaani jiraattonni namoonni humna qaban dararaa irra gahu kana dheefa baqachaa jiraachuu himanii jiru. Neetwoorkii sa'aatii ofii barbaadan hin gadhiisu yoo barbaadan hin cufuu baay'inaan hin jiru neetwoorkiin. Amma ani mataan koo akka mataa kootiitti baqadheen jira. Koree qeerroo keessa ture. Amma dararaa guddaan nurra gahaa jira manni keenya gubatee qabeenyi saamamee isa hin dhiisne amma immoo dirqiidhaan maatii ijoolleen keenya iddoo akkasii jiru kanaaf birrii fidii hidhaadha warra hidhamee jiru kana dhaqee namni dubbisuuf rakkata ati akkasidha fira isaatii kan jedhu qabanii hidhaaru. Haalli uummanni aanichaa keessa jiru akkaan hammaataa ta'uu dubbatanii jiru warreen yaadanuuf kennan. Jaarmiyaaleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa nyaataa addunyaa fi dhaabbanni wabii nyaataa fi qonnaa sababa jijjiirama haala qilleensaa fi waraanaatiin namoonni miiliyoona 49 beelaaf saaxilaman jaani. Akka jaarmiyaaleen kunneen ibsanitti bara kana biyyoota 46 keessatti sababa waraanaa fi jijjiirama haala qilleensaatiin namoonni miiliyoona 49 beelaa fi hanqina nyaataa madaalawaatiif saaxilamanii jiru. Sagantaan nyaataa addunyaa fi dhaabbanni wabii nyaataa fi qonnaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itiyoophiyaa, Somaaliyaa, Suudaan, Kibbaa, Yamanii fi Afgaanistaanitti namoonni 700,000 fi 50,000 ta'an balaa hongeetiin hanqina nyaataa madaalawaa fi beelaaf saaxilamanii jiru jechuun ibsanii jiru. Akka gabaasni dhaabbilee kanneenii jedhutti walitti bu'iinsaa fi jeequmsi rakkoo ijoo midhaan nyaataa Afrikaa fi baha giddugaleessaati. Addatti ammoo kaaba Naayijeeriyaa, giddugaleessa Saahil, baha Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo, Itiyoophiyaa, Somaaliyaa, Suudaan, Kibbaa, Yamanii fi Siiriyaatti rakkoon midhaan nyaataa hamaan mudateeti jira. Waraanni Raashiyaa fi Yukireen rakkoo kana akka hammeesses ibseeti jira. Yukireen fi Raashiyaan dhiyeessii nyaataa addunyaa dhibbeentaa 30 akka uwwisan ibsa kana keessatti kan eere yommuu ta'u waraanni isaan lamaan gidduutti dhalate ammoo dhiyeessiin kun akka addaan citu taasisee jira. Bakkeewwan adda addaatti beelli hamaan dhufuun yaaddoo akka ta'e dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsaa jiru. Siraaj Sabaaftu gabaase. Barreessaa fi gaazexeessaa Muhammad Siraajiin kan barreeffame kitaabni mata dureen isaa bishaan gubate jedhu magaalaa Finfinneetti har'a ni eebbifame. Kitaabni asoosamaa bishaan gubate jedhu kun asoosama dheeraa fi hawwataa bara kanaa ta'uun marsariitiin waldaa barreessitoota Oromiyaa ibseeti jira. Kitaabni kun giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti kan eebbifame yoo ta'u sirna eebbaa isaa irratti artistoonni, barreessitoonni fi keessummoonni biroo argamanii jiru. Muhammad Siraaj gaazexeessummaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dabalatee miidiyaalee garaagaraa irratti hojjetaa ture. Kitaabni bishaan gubatee jedhu kun hojii kalaqa inni hojjete kan jalqabaa yommuu ta'u Muhammad Siraaj yeroo ammaa pirezidaantii itti aanaa waldaa barreessitoota Oromiyaati. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti mul'isin faana tan turte Annaimaa Umarii gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii tanneen hafanii waliin turtii gaarii.